Fedhii mana jireenyaa jiraattota magaalaa Finfinnee furuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara 2018 manneen 100,000 ijaaree jiraattotaaf akka dabarsu waadaa galee hojiitti seenee jira. Haga ammaattis manneen 97,000 ol ijaarsi isaanii eegalamee gariin ammoo ijaarsi isaanii gara xumuramuutti akka dhufaa jiru kantiibaa Adaanech Abeebee tibbanaa dirree irratti argamuudhaan gamaggama ijaarsa manneenii kan irratti taasisaniin ibsuun isaanii ni yaadatama. በዚህ በ2018 ወደ 100,000 ቤቶች ለመስራት ባቀድነው መሰረት 97,000 ቤቶችን ጀምረን እየሰራን ያለነው በረባጅታ 2018 manneen 100,000 ijaaruuf bu'uuruma karoorsineen manneen 97,000 ijaarsi isaanii eegalchiifneerra gariin ammoo sadarkaa xumuramuurra ga'anii jiru manneen 50,000 kallattiidhaan baajeta mootummaan ramadeen ijaaramaa jiru kanneen hafan immoo tumsa mootummaa fi dhuunfaatiin ijaaramaa jiru kan amma daawwachaa jirru kun waqtii gannaa ji'a hagayyaa keessa kan eegalamanidha ji'a torbaffaa keessa jiru garuu baay'een isaanii gara xumuramuurra ga'aa jiru waqtii gannaa ijaarsa jaaruun ulfaataadha yaadama jedhu kan jijjiire aadaa hojii haaraan kan hojjetamaa jirudha. EMN+ sagaleen dhalootaas ijaarsi manneen waliin jireenyaa kun sadarkaa maalirratti argamaa jechuudhaan saayitii garjii filatee odeeffannoo jiru kan isin biraan qaqqabsiisu ta'a. ይሄ ፕሮጀክት ከተጀመረ ገና 3 ወር አካባቢ ነው። ፕሮጀክቲን kun erga eegalee ji'a 3 ta'eera. Akkuma argitu saffisaan ijaaramaa jira. Saayitii garjii kanatti manneen waliin jireenyaa bilookota 7tu ijaaramaa jiru. Waliigalaan hojjettoota 700 ol of jalaa qabna. Sa'aa 24/7 hojjetamaa jira. Guyyaa guyyaan jijjiirama guddaatu mul'achaa jira. Yeroo kam yoo gara kana dhufte namoota hojii hojjetan argita. Kun aadaa hojii duraan qabnu hundeerraa kan jijjiiredha. Dhiyeessiin meeshaalee ijaarsaa guutuu waan ta'eef ariitii fi qulqullinaan akka ijaarruuf nu gargaareera. Biiroon bulchiinsaa fi misooma manneenii magaalaa Finfinnee hordoffii cimaa taasisaa jira. Yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Finfinnee ammoo deeggarsa ogummaa nuuf taasisaa jira. Kun kan duraa irra adda isa taasisa. Gamanumaan immoo carraan hojii lammiileedhaaf uumamee maal fakkaataa kan jedhu ni ilaalla. Namoota baay'eedhaaf carraan hojii kun uumame tokkummaadhaan hojjechaa jira jecha. Hojiin kun uumamuun isaa immoo baay'ee nutti tole. Hojii bareedaa hojjechaa jirra. Yeroo dhiyoo keessatti immoo hojiin kun xumuramee haala gaariidhaan gara hojiitti akka seenuuf nus immoo hawwii qabna. Sa'aatii 24 guutuu hojjechuun illee dhufe sa'aatii 24 kana guutuu hojjennee akkuma nama kaanii hojjennee nus nama taanee borummoo sadarkaa guddaa qaqqabuu qabna jecha. 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። Sa'aatii 24/7 dabareedhaan hojjechaa jirra. Akkuma argaa jirtan qulqullinaa fi ariitiidhaan hojjetamaa jira. Dhiyeessiin meeshaalee ijaarsaas yeroodhaan nuuf dhiyaachaa jiru. Piroojeektiin ijaarsa manneenii kunneen namoota hedduuf carraa hojii uumeera. Anis carraa hojii asitti argadheen maatii koo gargaaraa jira. በሌሊትም በቀንም የሚሰሩ ሰራተኞች አሉ። hojjettoonni guyyaa fi halkan dabareedhaan hojjechaa jiru. Namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeera. Hunduu akka ogummaasaatti hojjetee ittiin jiraachaa jira. Meeshaalee ijaarsaa qulqullina qabantu dhiyaata. Kun immoo hojii keenya ariitii fi qulqullinaan akka hojjennuuf nu gargaara.